Dirta wala kam dirta faya. Situ yang kata jadi Jordan. Itu ozon sinarga itu. Gani selalu datang si berbadu tempe bar. Si favoran nufta se gize toko kadang ko yang si bade atau justu. Dubai itu ni rasanya. Ya Dubai tempe esa Dubai mayamu Jordan. Masa silking ki sering seman akata nama get terbang nama ul terbang. Meta Luftani kalagi bekal. Iya, pada mereka nanti itu kandang larsa. Nama waditi artasan kesani situ bisa waditi arantani kalagi tak luftani waditi muhujat tani sini berpada. Nyodi. Nama urjala tu. No, baka. Itu padu ni beta. Ini toliran yang orang sana bunir. Toliran. Dal gani ani nama ni beta nama hunterra. Ati ala kulli hal luftani video tak kenura buka live. Namni. Nana kahar berada pun juru. Orang mau para berada dekat. Kan masih lah ega. Muti kabar double city ya. Karena berada dekat, ama berada dekat ini. Nande berada. Okay, berada kiti. Video tak kau di waraba, wadi hujjata, galatoma. Sini ni ega. Yo di tenggaru sini lucu ke sini rakasna. Bukan sini dulu simpan nabe. Yo kati dulu simpan nabe kertu kota sini lucu. Buat sejalan tu berarti wal berakota. Nande mama yu berada di mana? Kongkulah saya kecil aja tas kita lebat deh. Tas kita nafu nande apa? Jurtu ini kayaknya kam jurtu. Jangan ni kau nagada. Halwa tu, berelu bu. Kau. Halwa tu malah di kota kalau berelu yang mana tu kot berat. Oi kaganni bar faccio merico faccio mesa galege moiti kabaddu intini birada akkuma tigi birada tede bitenna bilbili rakkon qabushina nu fagalgal esh berat kota citu kota madake na citu ada di bada barnas ada aja lah hati beri ala hati sih tole rakkon qabu anis amma gadan qoppesa jira fikri kan koi oromo wajinin tabaddu katana aku kota sare ganni ita fashion mal fide dufu ganni ko Dabo tashikot. Dabo miti. Wan namni Dubai kanatti sin egina fide du fa. Atum tu bicar dat angi dibatu fatana aja. Marka warra kenya nyande marka warra kenya bidde non fa na la tane jiran kalisas nyate bidde na miti bo marka manatti marka na shu. Agam mala ti marka nyande kalisas bidde nyate rabarna shuru aja bayzra khalas. Eji sirora malgona ti marka na bakashi dafe tanan amalali. Gadaa hojjechaa jira gadaa mara jaannamitti nyaachiseni itti menjira hiriyanti oftee jirti duba Jordan irraa jennaani booda hojii xumurii deemi jettee jirti. Kalaas bakka akkootu seega. Eshi bakka ani wud fataa jedha Oromoo taaptaaf godha muitiin qabadha abbaan dabaree taasaa. Gani waasin jedhu tokko argitee daabboo jettee haati garaa siin jedha akkama waltan dagaa waltanii ijoollee keenya. Gara kana aku biya bae berhabibti gara kana tu gara nabalese gara kamu biye hanya tu gara tu. Abshir mama siya beredu ko gara bi silki drama ka kubala mancar le sare no godani. To abshir mama masiti fakate disi wa hunda yuhina sayini malif jannan hiriyada waan fete hiriya jechun kafana dhugaa rabbi asirrabbahu keessan hedduu tokko qalbiina cabse homaa miti ati silki san nuuf caalta isin illee dogoggorteeti malee isillee nama jaalatamtuu fi kabajamtuudha ilmi namaa dogoggoraadha waa tokko si hima gannii koo ati keessi kee miskiina garaa laaftaa haala biyya kanaallee afaan kee qabadhuuti laa kan gaarii godhes kan hamaa godhes garama kee keessatti qabadhu ani isin lamaan ija tokko laala addaan isin hin baasu ilmi namaa dogoggoraadha hin araaramtu abshir nama dibbee si rukutullee hin laalini lachuu obboleettii keetii hiriyyaa keetii ani waan akkasii dhaamuu barbaada kana gabaasuu miti kan dhufe hiriyyaa wallala obboleewwan lamiinuu wallola rakkoo miti abshir ni darba wanti dabarren jiru garuu
jiruu biyya ormaa kanarratti qormaanni hedduudha. Keessattuu biyya Dubaay kana abbaa jabaatee fi abbaa obsa qabaatee fi abbaa garaa jabaateetiyyuu waa hunda maqaa jalaallee baha. Namni fayyaalummaa ofiitii fi garaa ofiitiif namatti riiqatee waan barbaade ta'uu danda'a. Keessi kee garuu qulqulluudha. Maaliif waan kana dhaabiitii haga rabbi si dandeessiseen kan dhufteefillee kan biraa baateefis kaayyoo fi dalagaadhaa fi waan dhageessallee waan argitellee miidiyaa kanatti hin baasinii gaafa miidiyaa kanatti baastutu jira. Garaan udaan baachuun dadhabin dubbii baachuun dadhabuu bareedduu koo dhugaa rabbii ganni koo hedduu tokkoon si jaalladha. Akkasuma ishiillee ni jaalladha. Isin lamaan addaan hin baasu. Keessaafuu nama rartaati maalii fi garaa laaftaa hiyyeessaa miskiina wajjin boossaa. Kanaaf dhugaa rabbii seenaa kiyya odoositti me biyya Dubaay kanatti waan ta'e Oromoon haga feetallee yoo dhiigdeef haga feetallee yoo fiiddee fi Oromoon galatan argattu Oromoorraa. Kanaaf silaa ati kaleessa dhuftee odoo bilbilaa miti waan fedhe odoo ta'e hadda ati kabajamuu qabdaa. Wanta kana siidhossuyyuu qaban osoo atuu taate kan ta'in dhiisiiti. Kanaaf abshir keessatti dhagahamee Addabaabaayi na dhaabanii bar addabaabaayi la dhiisi dubbatin isaatti haa dhaabani laal ganni dhiisi dubbatin namni ruuhii waliif kenna hiriyyaan la hin dubbatin ganni la ni araaramtu dubbatin ni araaramtu dhiisi ni darba wanti hin dabarren jiru abshir wallahi sitti hin dhagahamini bakka barbaadasi waliin jirra kalee Oromoo wajjin dhaabbachaa turte nuti immoo akka Oromootitti akka intala Oromoo takkaatti wallahi si bira dhaabbanna abshir maamaa teenna si jaalanna si kabayna dammo waan barbaadeen wallahi haga humni keenya danda'uun si bira jirra sitti dhagahamin wallahi biyya Dubaay kana keessa abbaa garjabaatee fi abbaa obsa qabutu iyyuu dabarsa dhugaa rabbii jechuudha. Waan beekan namni hunduu akkuma koonatti fakkaatani maattan beekan biyya haaraa nama haaraa. Miti. Ani laalee sitti Ummatu TikTokii kun iyyuu amma ganni qoyme. Ummati TikTokii kun ganni yoo jaalattan amma laa ishiin keessummaadha. Sappoorti godha. Godhuu baay'isuun hin barbaachisu amma sappoorti godha. Ishiin keessummaadha waan ishii barbaachisu godhaa fi diraama dhibba lama amma darbadha sin jettanii mala jaalannaa manaaman hin jiru. Jaalannaan godha bakka. Abshir wallahi lazim نسوا يا لونك أمس بدأت سورة بالكعبة أبشر والله جني وهم كانوا سبرة جرا كان أني واتك سيدام أك أبولتي تياتي أك أنت لبيكياتي واتك سيدام حاجة فيتي ويوسي هرانن أبا في الليوتاي قرماني جنا اتفوفوس دندا سي كلامي جنا اتفوفوس دندا قالوا يوم الوران نمتامي لا Onne keetiin albeesitti kaahan miidiyaa kanarratti gadi baatee hin boo'in hin dubbatin hiya abbaan fedhe miidiyaa irratti si haa baasu qulqullina keetiif keessa kenni beekta waan ta'eef abshir sitti hin dhagahamini fuulduraaf immoo iddoo guddaatti si eegna miidiyaa irratti baatee bobbootte maaliif bootta maal taatee bootta hundinuu baqataadha kanaaf jabaadhu jabduu teennaa si jaalannaa si kabayna abshir inshaallah sitti hin dhagahamin. Hayya rakkoo miti Oromooti ya rakkoo miti ani qormaata sitti baradhee jira rakkoo sitti baradhee jira beela sitti baradheera dadhabbii sitti baradheera siddatiin anaaf haarawaa miti xiqqooshii namni isin abdattan namni isin makataa godhattanii namni isin abdii itti horattanii na bukkee jira namni kun naaf jira jettanii isa abdattanii ani haadha koo eeganii jaa argee hoggaa jaa haadha tiyyodoo jaa hin argin jireenya mo'achuuf tulluu qaari'ee itti dhufee naaflaatti naaf obaastedhee shi bira dhaqee birrii diraama kuma lamaa miti namni lubbuu namaa ruuhii namaa waliif kenna bar sini galee ani bilbila sanii si nagarre oduma ta'e uyyuu nagarre bada xoosi na dhiisi wanna hunda isaa dhiisi dhugaa rabbi ani siin jedhamti dhoko amma waan biraa isaa asirratti waan biraa mari'adhaa dhimma faayilii kana cufaati keessaan haasofna sii galee sibiiliin dandoofne hin jiru namni hin dogongorre hin jiru addunyaa kanarratti sii galee namnun emotional ta'e dogongora so what kanaaf jennaani sittanaasaa keessan gama messenjeriitiin hin haasofna shee haadhoo kuwaati immoo obsa qabeettudha wal jaalattu namni wal jaalatu wal lola anytime sii galee jabumaan immoo rakkoo furuudha kanaaf jennaani wanti jiru hin furama ajandaa godhattanii irraa naasaa'inaa namni kamuu asirratti ammallee naasa'in
Sigale? Dhugaan barbaachisu. Kanuma jechuun barbaada irraa sa'in. Namni wal lola nama wal jaalatutu wal lola sigale. Nama isheen gariitti sinnaa soofsiisa shaado. Bunan gubadhee marrimaan kiyyaan na gubate dhugaa rabbi marrimaan ilaal. Dhugaa ilma waaqayyoo siniin jedha dhugaa ilma waaqate. Obsi ganni. Waan tuna gubate marrimaan nama akkattis nama ruuhi xiyyatan amitee jedha ruuhi xiyyatan akkatti baasee naman kennuuf waan kuma lama hin guunneef adda baabaayii na baastee yoo hunduu itti gaafatamtu maaltu du'a biras nama geeche jara na barkuni barree kuni gargar bar gargar ta'e isaa dhoko ta'e bar bishaan jigeen haramu ganni ko kan isa caalu galu haram bitamu hin danda'ama argite nama ta'e kan dogongorren jiru dogongora keenya immoo sirreeffachuudha wanti tokko eessattu jechuudha yeroo tokko please eessattu dogongorri yoo uumame lafarratti ijoolleen keenya fiigdanii miidiyaan banatina please wal sattaroo abarannu jechuudha rakkoo keenya lafarratti hafurannu haasofne kanaaf ammallee cufaa ajandaa gama messenjeriitti sinan haasofsiisaan isillee tiijillee munir waliin taane wanta jiru hiifna Senegale kun waan ulfaataa miti haaraa miti namni wal loluun immoo it's normal yani hiriyaan duruu wal lola ajandaan kenninaaf asirratti warra ajandaa dhabe kanaaf hiriyaan waliin lolle yuubar hiriyaan miti barbuudaa waaqa hiriyaan hundi waliin lolle hiriyaa miti tiktokii kanatti rakkoo guddaa qaba ijoolleen kun lamaan hiriyaan waliin duratti ilaalame jiru kun har'a